Ashama akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanalii Dabalootech viidiyoo bareedaa fi baay'ee barbaachisaa ta'een qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Karsarii yookaan mallattoo xiyyaa kunoo asirratti argitan kana moobaayilii keenya irratti akkamittiin fayyadamuu dandeenya? Faayidaan isaa maalinni kan jedhu waliin ilaallaa. Egaa chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan iddoo subscribe jedhu kanarratti tuquudhaan viidiyoo yeroo yerootti gadhiisu akka isin qaqqabuuf iddoo bilbilaa yookaan qaacinii kanarra kaa'uun irra godhadhaatii dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Egaa mallattoo xiyyaa kana moobaayilii irratti fayyadamuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata? Aappii Play Store jedhu moobaayilii keessan kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Iddoo search jedhu kanarratti always visible cursor jenneetu search gochuudhaan gara fuulduraatti deemna. Egaa innis filannoo baay'ee nuuf fida. Nuti iddoo daalachaa jiru kana kunoo mallattoon xiyyaa iddoo irra jiru kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Ani egaa dura install godhadhee waan hin jiruuf bakka kanatti isiniif install jedhee isiniif fida. Anaaf immoo open jedhee naaf fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf an install godhee isinitti argisiisaan fakkeenyaaf jechuudha. Amma an install ta'ee jira. Egaa iddoo install jedhu kanarra tuquudhaan installing godhadhaa jechuudha. Isinis akkuma kana godhattu jechuudha. Amma install naaf gochaa jira jechuudha. Play Store keessaa install gochaa jira jechuudha. Kunoogaa install godhee jira jechuudha. Isinis akkuma kanaan install godhadhaati bakka kanarra open iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deema. Egaa open iddoo jedhu tunnee egaa gara fuulduraatti deemnee innis bifa kanaan nuuf fidaa jechuudha. Nutis egaa amma karsarii hin qabnu jechuudha moobaayilii irraa. Karsarii kana yookaan mallattoo xiyyaa kana moobaayilii keenya irratti fayyadamuudhaaf kun cufaa jirti jechuudha. Ishee bananna. Gaafa banannu kunoo bifa kanaan nuuf fidaa jechuudha. Aappii karsariin kun irratti eeyyamamu nu gaafataa jechuudha. Warra kaan irratti akkuma argitan kan allowed jedhee jira. Always visible mouse kan jedhu ofii masaa irratti garuu not allowed jedhee jira jechuudha. Isarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemuun allow display over other apps iddoo jedhu kanarra tuquudhaan akka inni aappii biraa irratti display godhu goona. Yeroo kana nuuf fidaa jechuudha. Amma egaa asirratti mallattoo xiyyaa eeganii nuuf fidee nuti kan nuyi qabnee sochoosnu kunoo akkuma argitan maawuzii kanarra qubaan gadi qabuudhaan akka ittiin sochoosuu dandeenya jechuudha. Garuu iskiriin rikoordii gaafa goonu moobaayilii irratti kana maawuzii kana duukaa waan waraabuuf isa biraa balleessuu qabnaa jechuudha. Akkamittiin balleessinaa? Egaa kunoo iddoo kanarra tuquudhaan maawuzii keenya hin guddisaa jechuudha. Gaafa akkas harkisnu hin guddisaa, gaafa akkas harkisnu hin xinneessaa jechuudha. Nus bifuma kanaan kana xiqqeessineetu fayyadamna. Egaa kana balleessinee maawuzii balleessinee waan ittiin qabnee karsarii kana yookaan xiyya kana sochoosnu hin qabnu. Maal gochuutu nurra jiraata? Advanced features iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Maaliif mallattoo xiyyaan kun ofii isaatiin hin socho'u waan ta'eef akka quba keenya irra keenya qubaan sochoosuuf nu ta'utti waan boton iddoo jedhu kanarra tuqnaa jechuudha. Amma egaa quba keenya irra kaa'uudhaan mallattoo xiyyaa yookaan karsarii kana sochoosuu ni dandeenya jechuudha. Achumaan show and hide iddoo jedhu kanallee deemnee ni banannaa jechuudha. Amma hide boton isa jedhu kanas isa gajjallaa kanas hunduma isaa ni babbanannaa jechuudha. Irra deemnee hunduma isaa in ibsinaa jechuudha. Egaa kana ibsannee booda amma hin deebinaa jechuudha. Gara boodaatti deebinaa jechuudha. Amma egaa gara boodaatti gaafa deebinu amma seetingiin sirreeffachuun nurra jiraatutu jira. Mouse size, mouse speed and mouse type iddoowwan jedhan kun jiru jechuudha. Mouse size kana tuquudhaan ammas size mouse keenyaa sirreeffanna. Egaa warroonni kun yoo ifanii jiru ta'e akkuma kanatti dukkaneessitanii keessuu jechuudha. Karsarii keenya guddina isaa dabaluudhaaf maal gochuutu nurra jiraata? Egaa akkuma isa amma iddoo kana achi as harkisuudhaan guddifachuu dandeenya jechuudha. Kun gaafa harkisnu dabalaa deema. Gaafa xiqqeessinu immoo yoo balleessuu barbaanne illee balleessuu dandeenya jechuudha. Guddina karsarii yookaan mallattoo xiyyaa keenyaa amma nuti kunoo
yoo barbaanne akka itti guddisuu yoo barbaanne xiqqeessuu ni dandeenya jechuudha. Bifa kanaan mallattoo xiyyaa keessan guddisuu yookaan xiqqeessuullee ni dandeessuun isiniin jedha. Boodatti deebinee ammas seetingiiwwan afan ni guuttannaa jechuudha. Mouse speed and mouse type iddoo jedhu kanarra tuquudhaan ammas mouse speed keenya wantoota guutamuu qaban guunnaa jechuudha. Amma mouse speed isa jedhu kana hin guddifannaa. Warroota kanallee akka kanatti guddisuudhaan touch pressure iddoo jedhu kanallee guddisuudhaan yookaan tokkorra kaawwannee seetingii kana akka kanatti sirreeffachuudhaan ammas boodatti deebinee seetingii sirrachuu qabu sirreessinaa jechuudha. Amma immoo seetingii nuti sirreeffachuu qabnu maalidha? Halluu xiyyi keenya ittiin fayyadamnu halluu xiyya keenya ittiin fayyadamnu kana fakkeenyaaf an gurraachatti naannessee gidduusaa adii godheen fayyadamaa jira. Akkamittiin an fayyadame isa jedhu waliin ilaallaa. Kunoo iddoo halluu gurraachi jiru kanarra tuquudhaan isatti naanna'ee jiru kalarii biraa fakkeenyaaf magariisa godhadhaan magariisa godheen isinitti argisiisa. Achirra tuqee bifa kanaan magariisa godhaa jechuudha. Amma egaa inni itti naanna'ee jiru kunoo magariisa naaf ta'ee jira jechuudha. Amma immoo isa gidduu kana gurraachessuu yoon barbaade jechuudha. Isa kana tuqeen gurraachessaa jechuudha. Akka kanattiin egaa okay jedha. Amma egaa xiyyi keenya halluu magariisaa fi gurraachaan nuuf qindaa'ee taa'aa jira jechuudha. Akkasuma seetingiiwwan biroon ittiin sirreeffatan illee jiraachuuti malu jechuudha. Seetingii akkamittiin akka seetingii isa sirreeffatanii yookaan akkamittiin akka fayyadama appilikeeshinii kana baruu yoo barbaadan iddoo xiyya sadii kanarra tuquudhaan laanguweejii maal jedha as kana how to turn on or turn off maal jedhee jira. Iddoo kanallee seentanii akka maanuwaaliitti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Barnooti nuyi har'aaf qabnu kanuma. YouTube ko subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti bye bye nagaatti.